Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qeerroo app hundi keessan akkam nageenyi badhaadha. Nageenyi kiyyaa akka kabajaa ka jaalala bakka isin jirtanuu hundatti isin haa ga'u isin jira. Keessattuu guruppii waatsaappii qeerroo app jalatti warra argamtan warri sheer godhaa turtan jechuudha. Guddaa isin galateeffachuu barbaada. Egaan arrallee appilikeeshinii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Innis maal yoo ta'e amma dura viidiyoo tokko hojjedhee kan hin gadhiisee ture jechuudha. Koomentii jalatti namoonni tokko kun siiriidha minaamin jedhaa turan jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Lakkiyaan siirii hojjechuu hin beeku utuma hin beekellee hojjedhu. Wanni akkanaa gizuma hundaa namni akkana hojjetu jechuudha. Aappiidhaan fakkeenya malee waan dhugaa hojjetamu miti jechuudha. Wama xiqqoorraa jawaallee appilikeeshinaa adda addaatiin gosa fedhetti namni jijjiiruu waan danda'uuf waan akkanaa nahuun qabdan jechuudha. Innaa sanaan isin agarsiisa jechuudha. Sana dura garuu immoo yuutuubii kiyyaa warra sabiskiraayib gootanii jirtanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warri immoo haaraa dhuftan jechuudha. Aanaa dhufu baga nagaan dhuftanii yuutuubii keessan seentanii jechuudha. Awwal Kadir app jettanii barreessan jechuudha. Awwal Kadir app kunuunsa majammaraatti isinii ba'u kana jechuudha. Isa kana mallattoo sabiskiraayibii kana see tokko akkana cuqaaftanii gurraayitanii achi booda mallattoo asirratti argamtu kana see tokko akkana cuqaastan jechuudha. Viidiyoo laayik gochuun dagatinaa sheer waliif godhaa jechuudha hiriyoottan keessaniif. Egaa gara barnoota keenya irratti dabarfannaa. Barnoonni keenya irraas jechuudha. Aappiidhaan wanti hundinuu kan hojjetamu akkuma isin jedhee fiilmii adda addaa waan baay'ee irraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Waan nama ajaa'ibu. Innaa aappii kana jechuudha. Reverse kan jedhu kana jechuudha. Sanas kan argattanu qalaalumatti pilastoorii keessan keessaa argattan jechuudha. Pilastoorii seentaniiti reverse jettanii bareetan jechuudha. Innaa kunoo isa kana jechuudha. Isa kana buufattanii egaan an buufadheen jira jechuudha. Isin deebi'eetuma keessa gala jechuudha. Keessa gallee walumaan laallaa haala kanaan keessa seentan jechuudha. Hogga keessa seentanii isa kana tuxxan jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa. Record movie jedha asirratti choose movie jedha. Sana keessaa ka garana mallattoo kaameraa qabu sun suuraa kaaftanii ammoo waraabdanii gochuudha. Inni kaan immoo gaalaarii keessan keessaa waan waraabbattanii qabdanuu isin geessa jechuudha. Amma isa gaalaarii keessaan deema. Innaa gaalaarii keessa deemeen jira jechuudha. Amma egaan waan kana isin agarsiisuu namuma waraabee ka'e jechuudha. Ittiin rukuttanii innaa soorii kun beeksisa jechuudha. Hoggatti rukuttanii haala kanaan isinii bahaa. Mallattoo gara gadii jirtu kana start kan jedhu kana rukuttan jechuudha. Sana booda reversed jedha itti aanuudhaan reversed to original jedha. Kuni waan hojii isa isin hojjettaniif isa kaan wal bira qabee isiniif isan dhiiftanii isuma irra jiru sanatti reversed kan jedhu rukuttanii gara jallaa kanatti start reversing kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Innaa haala kana inni nu argaala. Inni waan kana lafarraa ol utaalaan jiru jechuudha. Inni lafatti darbateenaan wanna kana duddubbatti deebisa. Wanni kun jechuudha waan isin hojjettanii duddubbatti deebisa. Yoo bishaan dhuddane jechuudha burcuqoo keessaa yoo bishaan dhuddane deebisee immoo burcuqoo keessatti naqa. Waan isin hojjettanii duddubbatti asa deemisa jechuudha wanti kuni. Akkuma isin asirratti argitan kunoo haala kana isinitti mul'ate yaada kunoo ofiin natti ol utaala jechuudha. Kun immoo karaa qalaalii viidiyoo kiyya immoo isin agarsiisa kan inni waraabe jechuudha kan inni qulqulluu kunuunsa kana. Isa kana an callume yeetuma darbadhe jechuudha. Nan darbadhe malee waa tokko wanni godhe tokko hin jiru. Irraan isinii deebi'a. Nan darbadhe jechuudha. Callume yeetuma darbadhe asitti immoo isa waan sana keessa galchine kan isin agarsiisa jechuudha. Irra deebi'ee kunoo. Ofumaan ol namatti deebisa jechuudha. Waan isin hojjettanii duddubattas deebisa jechuudha. Innaa kana fakkaataa guddaan isin galateeffadha. Ciao, viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.